barreeffamti qaamaa wal beeknaaniif maammiin biyyatti. Ahaa. Inni Daa'imummaadhaan naan jette isa jaalalaan si barsiise sana hosituu na barsiise naan jette isa kana jechuun kana kana ishee ana naa qabu. Hayi gaafa sana qixaatii waan ta'eef an akkasiin jedhe. qixaatiin fakkaata. Sanuu miirratti ittiin ibsaa turte miira jaalala ganamaa sana sii galee keessattuu tu nama Ilaa guma al tokko irra deebiseen isin dhaggeeffachiisa. Qorataa dhala mata dureensa. Utuu qixaatii ta'e qorataa jechi jedhu yeruma sana hin ba'u ture. No, Sii galee? asitti make maqaa koo keessa buusinaan hin jenne tajaajila kee keessa. Qoy isa kana wajjin hojjanne soorii dhiifama. Kunoo isa kana la. taarika baay'ee Akkasitti dhaggeeffadhaa. Never bultiin kun. Akkasitti na waamtu mee dhaggeeffadhaa callisaati miira isiin ittiin na waamtu. Inni kun hin ta'u deemee Anarraa fagattee jiraattu salaalaa jiraachuu kan jeetu waan hundanaa. Hin jiru wanti tokko. Soloolooma kanaan gadi baate gara kanaan. Kanaafi isa hiriyaa ganamaa turre jedhu sana inni waan fudhatamu miti. Okay, anamma gaaffii qorataa wannan gaafadhu gaatuun gama biqiltuutti hin dhufinii miira akkamii sitti dhaga'ame dhattee jaarsa kan biraas irratti jaallachuu isiitiif tokkoffaa sanuu namni siin jaallatte kun namati baay'ee jaallattuu fi namati akka hiriyaa jabaa tokkotti itti dhiyaattu. Waan akkamii wayitu sitti dhaga'ame yeroo sana miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Akkamitti immoo geggeessite akkamitti wal biraa galtanii jalqaba? Dhugaa dubbachuuf obboleessa isa akka hir'isuma tiruu sana naa ta'e jennee walii gallee atis obboleettii sii tiruu sana naa ta'idhaan walii gallee. Egaanis eeyyama siitiin ala obboleessa waan hin ta'eef isiin obboleettii waan naaf taateef eeyyama siitiin ala waa gochuu hin danda'u ture. Isiinis eeyyama kootiin ala obboleessa si waan hin ta'eef waa gochuu hin dandeessu turte. Garuu isa kana sargiittuu na waamamne wanti miira keessa na galche ana kana. Sargii obbolummaan kun kaadame jechuu gaafa sana. Ansi nan dhokse bar sargii himuun didee si qaqqabeera aadaa nan dhokse. Hin argine an wanta hin argi tokko hin jiru bar. Qoyika. Amma maal seete gaa amma guma sargii qofatti na waamuu miti. Viidiyoo isaa ijoolleen muranii natti erganii ennaani. Hay intalumta obboleessa kooti naan jettu kuni as taa'een biloo kamoo gadi bu'een biloo kasa siin jettu sana. Hay ilaal dubbii wattee taate. Innaa lillaahi wa inna achumatti murtee guddaa sitti kennite jechuudha barisiin. Obboleessichumayyuu dagatteetti jechuudha waa'ee kee. Kan obboleessaa dhiisiyyuu kan obboleessaa obbolummaan baqaanii na dhoksu. Obboleessiin kaa godhaa hin gorsaa mul'atee biratti xilaa ta'aaf obboleettiidha akka aduun hin rukunne akka waa hamaan hin rukunne. Ayyoo akkam ta'e nan gammadaa fi garuu amman biloo kamoo booddeen gadi bu'ee biloo kaan haala mushkil ta'e jettee haramni. Miti barinni achi keessatti addan baafanii nama sadii maqaadhee bilookiin aan jennaan. Achiin dura nama lama maqaadhee nan rakkoon qabu nan biloo kaa. Mumaallee bilooki jedhe bar. Kaan jedheeni. Yaa. Inni hayyuudha hin gorfannaa isa rakkoon qabu dhiisi jedhe achii ka'e biloo kedheenii ka'e. Laa ilaaha illallah. Ati diinuma keenya nu keessa ta'aa jira kan tala. Ishii diinat nuun taate bara. Dhugaa dubbachuuf. Anamma Maammadiin jechuun amma fakkeenyaa fi tokkoffaa dhiifama naa godhaan mana naasaa eega maqaan koo keessa gale ani ilaatuma Maammadis ta'e qorataas ta'e si fuudhanii
kaatanii ilaa dhimmootuma garaagaraa wanti xiqqoo tokko irratti walitti buutanii jechuudha. Walitti si araarsuudhaaf, si sossobuudhaaf, bakka amma egaa namni guddi kun waa gorsa sii galee ofitti waamee si gorsuudhaaf waan gaariidha jedhee yaada. Amma kan inni maal shakki Maammad kan inni jireenya isaa keessaa guumaallee baasi jedhe. Amma jechuudha. Waan kana tarii biqiltuun kun boodarraa egaa maalirra dhaabatee kana jechuu danda'e jedhee yeroon xiinxalu tarii onnee kee keessatti waa argee laata gara fuulduraatti egaa akkuma qorataa dhiiftee isa jaallattee hina dhiiftee immoo tarii waan biraa gaafattii laata jechuu si shakkeetii kana ta'a. Asitti guuma dubbii kee afaan keetti qabuu koof dhiifama. Wanti taate jirti. Suusuuni silaa waa yaaddeeti waan kana kakaaftee dubbachuuni wanta akka masaanummaa wayii egaa siin tarii onnee si ofii keessatti egaa wanta ta'e argitee tarii dubbannaani waa dhageessee wanti kun akka furmaata argatu yookaan utuu siin bilookiin akka dura buuftee bilooktuuf wanti kun kaafame dhiirri dafee waa hubachuu qaba. Egaa akkas taanaanii suusuuni Guuma kan kee afeeraa Maaltu maal ta'e beektaa guumaa kan na aarsee ani jarri lamaaniyyuu akkamitti akka deemaa jiran namoonni koomantii negatiivii barreessitanuu ilaalaa barreeffadha. Maaltu na dhibe tokkoffaa mucayyoon nu akka irraa fagaannu godhaa jirti guutumaan guutuutti nuti faamiliidha gadda gaafoomti kun ka'ullee jalqaba bidda qabsiisanii enna nu dhaamsuudha cinqamaa turre ennaa ani guumaa nama Oromoon jaallattu kabajju ankoo haa ta'u rakkoon qabu si galee bilookii godhi jedhee ka'ee dhiisi. Yaa ta'uun ni hayyuudhaan gorfannaa jedhee achi mucaasa sana maani maqaan isaa iyyuu sadiimaa sana boonatti maaka maqaa isaa jedhee beektaa obboleessa keenya qaalii kanaan jechuudha. Bu'a maal jechuudha maqaa isaa naaf himaa kan dagadhe jennaan obboleessa kee biqiltuu obboleessa biqiltuu jedhi yaamii jette biqiltuuni dhaggeeffadhu si galee kana aarsu kakiu na godhe. Hayyee. Akkas jettee jennaan akkamitti namni yoo wal dhabeeyyuu nagaadhaan karaa nagaadhaan reespeektiidhaan adda ba'aa maaliif nu arrabsiisti nuti maatiidha nu hunda bilooktee akkamitti eenyu wajjin jiraachuu dandeessi isa jedhutu itti na mufachiisee siitti batalaa qorataan tuqamu baay'ee naariyaan baay'ee kan guumaa dhiisiyyuu haa ta'u gorfannaa dhiisi jedhee. Amma kun gaafa dhagaa suusuu koo galatoomi kaameraan kee fayyaa argatu hin cabinu umurii dheeratu gurri kee hin didini sammuun kee jecha siisana